አስታውሳለሁ ከየት እንዳነሳኝ ሁሉ ስጸየፍ ነጋኒፍ አራሪ አያኔ ጃለል ዋቀየው ስኒፋ ጉደቱ ከበጀሙፍ ጃለተሞ ከንታተኒ ኤልሳቱ ጀለቲ ከነርገምተን ማሚልቶታ ኮ አከሱመስ ሃሪያ ገረ ኤልሳቱ ቢቲ ከንፍተኒ አከም ጅርቱ ነጋ ኬሰኒ በገነጋ ጅራተኒ ኤጋ ኤልሳንቱ ቢአረሙ መተዱሬ intala photo namatiin nama ammoo goyyomsitee fittee fi nuuf warra hafeefammoo barnoota yookiin ammoo wanta akkasiisan irraa of eeggachuu akka qabnu barnoota akka nuuf ta'uuf seenaa isa dhugaa ta'e qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira akkuma torbee darbe ammoo yeroo darbe kutaa tokko kutaa lama kutaa sadii dhaggeeffachaa yookiin ammoo koomentii jalatti yaada keessan hiraati yaada keessan qoodaa turtanii arrallee ammoo kutaa arfaffaa isaa qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira gara yaada kootti otoo hin darbini egaa hundi keessanuu koomentii jalatti kana dura kan laaltanii hiriyoota koo kan taatanii maamiltoota koo kan taatanii yaada keessan keettaniittanii yookiin ammoo dubbiseetiin jira yaada keessan hundumaa yaada keessaniifis baay'ee galatoomaa isiniin jedha egaa kana kan isiniif dhiyeessaaru fi irraa haa barannu anillee irraa baradhaatillee irraa barattaa wanti akkanaa fira kan keerra yookiin sirras ga'uu danda'a kanaafu of eeggachuun ammoo nurraa eeggama egaa kutaa tokko lama sadii warri har'a dhuftaniitiin viidiyoo kana daawwachaatiin jirtanii obsaanii kutaa tokko lama sadii jedhaatiiti kutaa sadii nu ilaalaati kutaa arfaffaa isaa irra egaa iddoo dhaabbiirraa hin jalqaba jechuudha egaa akkuma ammoo kutaa tokkoof lama sadii ammoo dhaggeeffattan san kutaa arfaffaa egaa eessa geenneetiin jirra yeroon ammoo waggoonni waliin dabarsan sun ebaluuf ebalittiin jechoo waggoonni waliin dabarsan sun takka lama sadii jedhaniitiin egaa amma ammoo gara gaa'ilatti galla jedhaniitiin poroosesii sanitti gaafa deebaniitiin jedhanii egaa ummanni eessa akka jirtu si beeka akka ammoo biyya alaa yookiin Ameerikaa jirtutti si beeka inni garuu isa waliin ammoo asumatti Saawud Arabiyaa utuma jirtu isheen ummata kaawwan hiriyoota ishii akka anaa kan akka kaawwaniitiinis akka Ameerikaa dhaqxeettu sababni isaa ammoo bilbila isaatiin waan imoo banatteef waan WhatsAppii kanniin banatteef namoota ammoo san irratti gowwoomsite kanaaf isiin asuma teektee aadaa isa wajjin ammoo communicate gooti isatti immoo karaa ammoo suuraa yookiin nama irraa kaa'atte saniin malee viidiyoo wal qaassanii viidiyoon argeeni hin beeku namni kun egaa suuraa isiin achirra kaa'atte san ishii seetiin suurri isiin irra kaa'atteettu sammuu kutaa sadaffaa irratti irra kaa'eetiin jira laala suura san tokkoffaan kan jaallateen jechoo innaa suura san waan jaallateef inni ishee isima ishee wajjin qaaddu tana ebalittitti tan yookiin inni jaallateetiin jaalala kenneefi yeroo kenneefi qarshii kennuuf tana isii ammoo suurarra jirtu tana se'eetiin karaa kaaniin ammoo karaa amantaatiin illee nama ammoo yookiin ammoo akka nama amantaa qabu wanti isiin akti isiin mul'iftu Kiristaana taate kiristaanummaa keessatti akka nama kadhatu akka nama waaqa sodaatu bakka wanti isiin dubbattu hundinuu isallee namoota kaawwanillee wanta ammoo nama amansiisaa ta'e akkasitti dubbachaatiin turte haa ta'u garuu barri dabalamaa yookiin ammoo yeroon ammoo akkuma ammoo dabalamaa dhufuuni egaa gara gaa'ilatti galla inni gara gaa'ilatti galla jedheetiin poroosesii gaa'ilaa yookiin ammoo isheen asteettee birrii eessatti irraa fuudhaatti birrii as irraa fuudhaatanii akka biyyatti ammoo wanta tokko hojjettu maaliif inni illee biyya jiru sanii dhufee isheenis asii galteetiin gaa'ila raawwatanii fedha waaqayyoo yoo ta'eetiin jedhe gara inni ammoo gara biyya jiru sanii yookiin fudhachuuf yookiin ammoo asittu biizinasa bananiitiin asitti jiraachuudhaaf kana yaanni isaanii egaa yaanni isaanii walumaa galatti kanadha yaanni isaa jechuu kanadha isheen garuu maal goote egaa isheen isee mitiyyuu ishee amma suuraarra jirtu kanaa mitiyyuu isheen ammoo amma yeroo galutti kaatu wantoota ishee barbaachisu hundumaa meeshoota ammoo akkasumas immoo asittiin dhibame jedhaatiin biyyatti ammoo maatii isa ishee obboleettii ishee akkasumas immoo birrii akkuma isiniin jedhee gara
800 obboleettii irratti ergeetiin jira. San qofaa miti asittas ammoo bakka jirtu kanatti immoo hin dhibame. Isheen adaa waggoota ganaa hundumaa kama inni erguun nyaatti malee yookiin jiraatti malee hojii dhaabdeetiin jirti. Isheen ammoo bakka har'a maal qaaqee nama amansiisa, boru maal qaaqee nama amansiisa. Qindeessaa qaaqxiqaan nama fakkeenyaaf anatti dhuftee kan dubbattuu fi hiriyyaa tiyyatti illee kan dubbattu wama tokko dubbatti jechuudha. Maaliif akkasiin nama amansiisa sammuu nama hundumaatu maal godhaatiin turte sobaatiin turte intalti tuni. Egaa yeroon ammoo deemeen booda innillee gara biyyaa deemuuf meeshaa baay'ee isheen waan uf beektuuf jireenya ofiis hin beekti, eenyummaa ofii hin beekti, maal goote meeshaa baay'ee bitte kana hundumattuu birrii baay'eetutti kanfalame. Firiijoonni hin hafne, elektirooniksii wanti ta'ee wanna hundumaa isheen bitattee kaatetini isas gara biyyaatti geeffatte. San booddee immoo maal taate sani booddee ji'oota ta'aniif ana wajjin fakkeenyaaf ana wajjin adaa haganaa san isheenii gara biyyaa deemuuf yookiin ammoo biyya kanatti waan ammoo mattaawqaa hin qabnee fi adaa isheen mana hidhaa galuuf jetteetini maal gooti bilbilaan bilbillee Elsaana dhukkubaatiin jira. Tajaajila biran deemaa yookiin yoo galeetiin jedhee Wallaggan deemaa Raajii Masrat biraa jennaan fedha Waaqayyoo haa ta'u Waaqayyoo nagaan ishee galchuu deemuun qabaan jette. Okay. Deemuun qaba jennaan tole lama Waaqayyoochin ishee hawaasuun jedhani. Adaa isheen eessa jetteetti kana naan jette asuma teetteeti magaaluma yookiin ammoo Riyaaduma keessa jirti isheen. Kana booda maal gooti meeshaa isiin galfattee achi silkii isii maal ta'a hin dhabama. Silkii isii kun hin cufama. Maal adaa isheen eessa jirti meeshaa already ergatteetiin jirti eessa seenteetti isheen mana hidhaa seenteetiin jirti. Mana hidhaatitti eenyuttuutuun himni mana hidhaa kana seenteetti. Egaa mana hidhaa kana gaafa isiin galteetiin jettu animmoo bilbila isii kana bilbilli hin jiru maal taateetti jedhee ganaa hiriyoota koo hin gaafadhe. Hiriyoonni kun illee yeroo sanitti hin beekne achi ji'a ammoo gara 5tiin booddee bilbila ishee kana yookiin ammoo karaa feesbuukiitiin ishee argadha jechuudha. Gaafa argadheetiin jedhu dhuguma simaan jedheetiin maqaa ishee sima eeyyenna umaa jettee taachaa gara dubbitti galuu jalqabne maal keessa akka turte maaliif akka badde egaa bakka maal taate jedhaan bakka ji'oota ganaa hundumaa maal taate eessa badde jedhee gaaffii isheetti kaase jechuudha. Gaafa gaaffii isheetti kaasuu ishee maal naan jette ani Elsaa koo jenaan jetta tole biyya ka'eetiin na dhukkubee jennaani. Bakka daa'ima kiyyallee achitti dhiise isheen daa'ima hin qabu qara daa'ima qabanaan jetteetti. Egaa kutaa kaanitti dhaggeeffadha. Gaafa tokko daa'ima ishii akka mana rifeensaa fiddeetiin rifeensa irraa kuchisiisaatti akkasitti na ergiteetti waan ta'eef daa'ima kiyyallee achumatti dhiiseetiin guyyootuma muraasaa fi as Itoophiyaa dhufeetiin deebi'a jedheet akkuma dingataa ka'ee dhufe. Gaafa ammoo Ameerikaa irraa bararreetiin Itoophiyaa eerpoortii galleetiin jenne egaa eerpoortii buuneen booda maal nu godhani meeshota keenya ammoo sakatta'uu jalqabanii. Gaafa sakatta'aniitiin jedhani meelaala sammuusi. Gaafa sakatta'aniitiin jedhani ani immoo uffata suura Jawaarirra jiru kan abaa'oo kanneen hin qabaa kanaaf jedhaniitiin achumatti deeninnatiin naqabe. Okay, deeninnatiin si qabe maal si godhe waan biraa qabda waan tokko hin qabu. Garuu yoo boorsaa koo baananiitiin jedhan kanneentu keessa jira. Ati abaa'oodha. Ati ammoo biyya ammoo ashabbaruuf yookiin dhufaatiin jirta naan jedhaniitiin qaxxitaa otomaatikiyyaa waliin argin otoo waan tokko hin ta'in gara mana hidhaatti galii naan jetti. Ande akka gaafii ammallee gaafii gaafadhe namoota ishee akkuma isin jedhe namoota ammoo beekamaa yookiin ammoo nama ammoo addunyaa irratti beekamu akka ammoo fira ishee ta'e akka ammoo obboleessa haadha ishee ta'e obboleettiin haadha ishee deettutti natti himteetti waan ta'eef namni kun biyaansi amma mootummaa kana walii galee nama ammoo yookiin hojjetaatiin jiru fira akkanaas hin qabda akkamitti biyaansi
akka bilbila keetuu hin bilbille akkamittiin goone direct bilbilee fi kana qaasaatiin tokko jenna. Inna akkasii miti Elsa baay'ee rakkisaadha. Bilbila koollee narraa fudhatan bilbilli kiyyaaf an gargar taane achi kaaneetiin mana hidhaa keessa galeetiin ture. Amma handee lafa mana hidhaa keessa galte okay. Achitti maaltu ture jennaan achitti nyaanni hin jiru maaliin hin jiru maaliin bakka isin aadaa waan isatti dabarsite waan asitti dabarsiteetiin jettee akka waan biyya Itoophiyaatti dabarsiteetti natti dubbatti uumtee bakka. Inna qaraa na dhukkuba bifa namaa hin qabuyyuu indoon maal jedhe mee mudhadhu viidiyoodhaan jedhe gaafa mudhadhu jedhuuni connectioniin hojjetu maaliin dubbataa bilbili kiyya na dhumate jennaani karaa messengeraatiin dubbachuu jalqabne natti itti bilbilee isinis naa deebiftee jechuuchi mee messengeraan viidiyoodhaan mudhadhu jedheen jennaani beeka yeroo hunduma mudhata Ameerikaatti illee mudhatu isin jechuun Ameerikaa isin jettutti illee mudhatu iyyuu asitti illee mudhatu iyyuu ammallee biyya isii galtee immoo mee mudhadhu jedheen jennaaniini namuma maal qabaa namummaa koon fixadheetiin jira maal taate nyaanni hin jiru achi keessa yaanni daa'ima koo yaanni abbaa manaa koo jechaatiin natti anis kanuman seetiin baay'ee tokkoon gaddee duuba deebineetiin achi bilbila ammas walii bilbilaatiin turre achi bilbilli kan eessa jirta Finfinneen jira okay Finfinnee yoo jiraatte namoonni Finfinnee bilbilaan bilbilli isaanii akkanaan fi kan kee maaf si dhibaa jedhee jennaani mana adaadaa koon jira waan na dhibuuf anoo hin beekuyyuu bakka neetworkiin illee hojjetu biyya kana rabbinan kaa'in biyya maaliitii biyya abaaruu jalqabde. Okay, amma yoom deemta jennaan bakka amma deemuuf ta'a. Innaa biyya dhaxxuree akkam Finfinnee qofa teektaa hin deemtu gincii dhaxxeen laaltu maatii kan keen jedhaan ammallee gaafa itti kaaseetiin jenna. Hin dhaqaa deemuun barbaada. Maal jetteetti haadha koo achi bira fuudheetiin jira. Haatis akka Ameerikaa jirtuuti. Kanaafuu amma immoo deemee ilaaluuf ta'an jettu. Toleen jedheeni guyyaa 2-3 tokko neetworkii irraa badde. Isin adaachumatti maal ta'atti soba isii baratteetti fuufaatiin jirti si achuma jirti. Sani booddee maal goote guyyaa 3-4 booda Elsa deebeetiin jira ginci amma immoo Adaamaan jira. Adaamaa obboleessi yookiin ammoo firri abbaa manaa kiyyaa Adaamatti gibjaanaaf godhee na waameera. Qofa beekaan mallee Itoophiyaatti illee galtee sobatti jirti. Egaa kanuma keessa jirru achi kaateetini amma immoo maannoo naqamte deemaatiin jira jetteetiin erga gaafa ammoo naqamte deemteetiin viidiyoon naannoo ammoo betaskaana natti mul'ifte. Okay jedheetiin amma waaqayyo nagaan si agalchu karaan baay'ee rakkisaadha wantoota tokko qaatte toleen jedheen waaqayyo nagaan si agalchuun jedheen achi kaateetiin sani booddee achi as deebiteetiin bakka amma torbeen booda hin bararaa kan amma qaraa tikeettii naaf mureetiin jedhe achi dheeressee humaanii bakka deebee yeroodhaan yoo daddafee waan hin dhufneef firoottan koollee namoota tokko bira ga'ullee qaba wanta tokko qopheeffachuu qaba kanaaf dheeressee tolee in jedhaani achi amma kana keessa maal goote bilbilliisi already hin dhabame bilbila qara naa bilbilnaaf kenniteettu jechuu inna kana indoomna waliin qaatti kaawwaniif bilbiluma kanaa kennitee hin jirtuyyuu deebee kee bilbilliisi gaafa cufameetiin jedhu bilbilli Itoophiyaatti argadhuun kun gaafa na jalaa cufameetiin jedhu achi ka'ee maal godhe obboleeyyan yookiin biyya kanatti ammoo ishee beekisitti dhiyaatanii isaaniif bilbilee gaafa isaan gaafadhu gudii biraa dhagayanii inde maal taate Elsa bee isheen Ameerikaan dhufne eessaa dhufte isheen asuma Saawudii turte angiraa nagalee amma deebiitiin amanuu dadhabe achi tokko lamaan na himuu jalqaban isheen beehayyuun sorry isheen beekanaa mitiyyuu isheen ammoo nama biraati naan jedhan amma suuraa biraanatti ergan amanuu dadhabe ammallee na amanaa eegan jirree jetteeti amma riyyittiin tiyya maal goote kunoo isatti bilbilii gaafadhu lakkoofsa isaa adaa kan ishee ka dura isheen itti nu soobde sanii amma inni qabateetiin jira amma lakkoofsa isaatti gaafa bilbilee nagaa gaafadhe gaafa bilbileetiin jedhu inni
natti dubbata. Amma si biran jirtu hin jirtu. Amma dhuguma kun akkana jedhee gaafadhu. Waan isin nutti natti maatiin turte yeroo akkana jedhatu tokko kun waan nu waliin qaannu isin akka waan gootee tuutti akkasitti isinitti haasa'aatiin turte. An jaalalatti noolle birrii kootti noolle. Dhugumaan kun jedha. Ani yoo dhugaa jedheetiin jedhu maalleessaa. Ani maaf si soba. Uf sobee qaraa miidhameetiin jira jedhaatiin waan baay'ee dubbate. Achiin booddee ammoo suura isiin ammoo itti ergitu. Suura amma kutaa sadaffaa irratti deemlalii irratti godhadheeru. Sanis ammas ammoo suurota biraa ammoo fuula duntaane duddaan kaateetiin itti ergiteettu tokko natti erguu jalqabe. Baqa aadaa namni hin jiru. Maaliif akkas jedheetiin maayeessa immoo suura biraallee amma naa erga. Suura maalii naa ergaa? Suura ammoo asii namchi isheen bira teettu ishee dhugaa kan ta'e suura ammoo itti erganii kunoo ishee jechuun ishee kana kan na sobdeen kana egaa an akkanatti dunyaa koo dhabee jedheetiin baay'ee mararamaa baay'ee ammoo dhiphinna keessa galee yookiin ammoo dhiphinna akkamii yookiin ganzaba isaa baay'ee nyaatteetti firoonni isaan beeku ishee kanan fuudha jedheetiin suura ishee firoota isaatittis ergee hiriyoota isaatittis ammoo beeksiseetiin jira namni kuni ishima seetiin isheen garuu kana mitiyyuu akkasitti mucayyoon tuni ufis maatii ufis amma inni hamma maatii isiititti deemsiseetiin namootaan gaafachiiseetiin jira. Ufii isaatiillee akkuma gaafa duraa isiniin jedhe deemeetiin barbaadachuutu jira. Egaa wanti hundinuu hin tura malee yaa obboloota koo wanti goonu hundinuu hin tura malee ba'uun isaa oolu yookiin mul'achuu isaa oolu dhugaan hin turti malee hin mul'atti. Kanaaf guyyaa darbuu fi wanta darbuuf jenneetiin seenaan darbine jireenya keenya irratti dhalame yoo biyaansi Ameerikaan sun yoo itti hafeetiin jedhe yoo Ameerikaa ba'uuf kana hunduma gootuu suni sun itti hafeetiin jedhe hiyyeessa biyya ishee nama ammoo feetetti heerumuu hin dandeessu. Mucayyoon kotoo hojjatte aduu qabeenya godhatte qabeenya yoo qabaatte qalbii yoo qabaatte bifaa mitiiyyuu qalbii namaati. Kan gubbaa kuni guyyaa tokko fakkeenyaaf rifeensa isheen itti wiigii wanna godhaatti mul'iftu suni gaafa tokko gaafa murteetiin jette afroo ta'uu danda'a. Ufii isaatiin ciccitee irraa dhumachuu danda'a. Bifni keenya kuni jijjiiramuu danda'a. Akkanatti ammoo hin leenuyyuu. Kana waan ta'eef wanta darbuuf jenneetiin wanta lufuuf jenneetiin namarrattis waan hamaa akkan hojjenne barnoota guddaa akka nuuf ta'u. Obboleettiin kun yeroo ammaa kana adreesii si barreeffatteetiin jirti. Meeshaa akkuma isiniin jedhe baay'ee galfatteetiin hanga galteetiin jette waan baay'ee dubbachaatiin turte. Sani booddee immoo meeshaa isheenis eessa akka jirtu hin beekamu. Suuqamaatiin jirti yeroo ammaa kana. Maaliif kana hunduma goona? Egaa kuni shamarrantu nama suura. Kun ammoo karaa dhiira egaa torbee darbe waan ammoo onlaayinii kanarratti waan biyya keenya irratti waan garaa nama nyaatu argaatiin jirra. Maaliif kun hundinuu sababa jaalalaatiif. Jaalalli yoo jiraate wanti hundinuu hin jira. Biyya kamittuu yoo jaalalli jiraateetiin jette qannoodhaan jiraachuun hin danda'u. Garuu jaalalli yoo dhabameetiin jedha Ameerikaan jiraattee qilleensarra yoo jiraatteetiin jette faayidaa wayituu hin qabu. Murteessaan jaalala, murteessaan nagaa. Kanaaf yaa obboloota koo, yaa firoota koo hundi keessanuu barnoota isiniif haa ta'u. Wanta darbuuf jettanii nama sobdanii qabeenya godhachuuf, qabeenya horachuuf, beekamuu fi wanta adda addaa godhachuuf jettaniitiin jireenya namaallee hin qiseessinaa, seenaa keessanis hin balleessinaa. Waaqayyo wanta isiniif yaade isiniif gochuurraa hin deebi'u yookiin ammoo hin dhiisu waan ta'eef jireenya kanarraa haa barannu. Egaa kutaan kiyya arfaffaa kanuma kutaa biraatiin hanga walitti deebinuuf yookiin fedha waaqayyoo ta'eetiin jedhee nama qabadhee dhufuu danda'a. Hanga saniif ammoo kanarraa baradhaa. Qarshii salphaa miti. 800 kenneefii jira. Asittas kan yaalaatiin tureef kan ergaatiin ture doolaaraan ergaa fi maatii isheen gargaara. Egaa kun hundinuu maal ta'e kunis akka jirutti ta'e deebi'ee jaalala kenneefi min fuudha jedheeti yookiin maatii tokko taana jedheetiin wanta hundumatti mataa wanta hundumaa wajjin ammoo dubbatu
isin ammoo kana hundumaa itti taphachaatiin turte kun ammoo gaarii waan hin taaneef irraa haa barannu wanta kana irraa ammoo hundi keenya shamarranis warri dhiiraa sammuu kan akkanatti shamarran sobdan intaloonni sammuu irra guddaa kan wanta akkanaa gootanii dhiirota wanta akkanaarraa ufaa eeggannu nu haa oolchu waaqayyo waan akkanaarraa isiniin jedha. Egaa seenaan kutaa arfaffaa asirratti raawwata. Kutaa biraatiin amma walitti deebinuuf viidiyoo biraatiin amma walitti deebinuuf nagaatti isiniin jedha. Bye bye. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Like, share, subscribe, comment godhuuni yaada keessan ibsaa isiniin jedha. Nagaatti.